Daawwattoota urjii Sootobee akkam jirtani nagaa keessanii ani nagaadha galata rabbii. Egaa har'a aappii baay'ee namatti tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Aappiin kunillee keessattiyyuu warroonni TikTok fayyadamtan laayivii yeroo seentan namootaan taap nu godhaa jettan sana jechuudha. Amma akkamitti namoonni al takkatti bicha dha'uudhaan taappiin ofuma akkamitti akka godhamuu danda'u aappiitti fayyadamnee wajjin ilaalla jechuudha. Osoo gara barnoota kootiin darbiniin duratti warroonni YouTube kootiif haarawaa taatan urjii Sootobee jedhama. Subscribe, share, like gochuudha. Nu jajjabeessa isiniin jedha. Egaa gara barnootichaatti gabaabummaa yeroo kan dabarru taate kan argannu Play Store keessa jechuudha. Isa baay'ee ofii kootiif gabbuu fadheetti fayyadamee argeedha jechuudha. Isa baay'ee namatti toluudha. Wajjin ilaalla. Play Store al tokko hin seentanii. Play Store erga seentanii boodatti mootiyyuu auto clicker jettanitti barreessitan jechuudha. Auto clickeriin kuni yoo ilaaltanii jettani staarii 4.1 kan qabudha. Namoota miliyoona 50 ol kan ta'etu download godhate jechuudha. Yeroo ilaaltanii jettani baay'ee isa namatti toluudha jechuudha. Egaa isa kana isiniin install jedha iddoo kanarratti. Isiniin install jedha ani immoo waan gabbuufadhee jiruuf open jedha. Open jedheen seena jechuudha. Eeyyama isin gaafatu alloo jettanii ittiin seentu jechuudha. Erga ani open jedhee seena. Erga open jedhee seene booddetti akkanatti isin jechuudha. Accessibility service kan jedhu kun eeyyama barbaada waan ta'eedhaaf iddoo kanarratti okay jettan yeroo isin gaafate kiyyamaadha. Inni kuni update waan ta'eedhaaf update yoo ta'uu baate immoo keessan calleetuma isin dabarsaa jechuudha galattaanutti. Innaa ani okay jedhaani. Erga okay jedheeni booddee mootiyyuu gara update isaatiin dabarsaa about accessibility kan jedhu kana al tokko nan tuqa. Erga tuqee booddee update dha waan ta'eef inni kiyya kuni update kana nan tuqaasa jechuudha. Isa buleedhaan keessa jiru kana jechuudha. Okay, akkuma argaa jirtanitti yoo bakkeen bilbila kootii guutuudha baatee ofumaan zooree argata. Innaa aappichi kun isa baay'ee namatti toludha jechuudha. Saffisa illee ittiin dabaltanii akka gaariitti yeroo ariitiidhaan daqiiqaa muraasa keessatti taap baay'ee kenna jechuudha. Al takka qofaadha kan nuti harkaan tunnu. Okay, akkuma argitan kanatti bifa kanaan isin fida jechuudha. Nuti isa kana maal goona enable kan jedhu kana al tokko hin tuqaas jechuudha. Isa kana al tokko erga tuqaastanii booddetti ishee tana fuutanii bakka barbaadan gootu an achiin geeffadha. Ergas booda mootiyyuu seetingii kana keessa sirreeffana jechuudha. Seetingii isa qasxii qabu kana yeroo argitanii jettanii seetingii kana al takka hin dhoofna. Erga dhoofne boodatti immoo 30 irra jira jechuudha. Miilii sekendii 30 irra jira jechuudha. Kanaaf isa kana adduma ol guddiftaniin fakkeenyaaf gara 100 guddisuu dandeessanii hamma 100 guddistanii fakkeenyaaf 50 irrallee kaa'uu dandeessanii. Innaa kanaafuu ani immoo 30 irraan kaa'a akka malee ariifata jechuudha. Ergan 30 irra kaa'ee booddee jala kanatti cancel save jetti savean jedhaan jechuudha. Erga save ta'ee booda maalan godhaa bilbila kan koo gara gadaanu kana qixxeedhaan keessa baha jechuudha. Ergan bilbila kiyya keessaa bahee eessan deema akkuma argitanitti iddoo TikTokaan dhaqa jechuudha. Iddoo TikTokaa yeroo argitanii fakkeenyaaf amma TikTokii kiyya al tokko nan seena. Ergan TikToka seene booda mootiyyuu warroota laayivii jiran hin dhaqa jechuudha. Akkamitti taap goona al takkattiidhaan akkamitti akka ariitii qabdu sana wajjin ilaaluudhaaf jechuudha. TikTok keessa seenne jechuudha. TikTok keessa seenne bakka laayivii seenne jechuudha. Bakka laayivii yeroo seenne isa taap jedhu al takkatti qaraquma keenyan tuttuqnaa oolla. Hamma taap godhuu malloo kan haga laayivii godhuu isaanii kuma keenyan tuqaa oolla jechuudha. Kanaaf amma mootiyyuu jechuudha. Al takka bichaatu iddoo laayivii seentanii al takka bichaa tuqxanii erga al takka tuqxanii immoo inni sekendii muraasa keessatti laayikii baay'ee kenna jechuudha. Hin dhaabu yoo tuqxanii dhaabdan malee inuma ariitiidhaan kenna jechuudha. Kanaaf amma argitan laayivii keessan jira. Iddoo laayivii kan ergan seene booddetti immoo aappii kan erga baafattanii isa kana tuqxan jechuudha. Isa mallattoo akka xiyyaa jiru kana jechuudha. Isa mallattoo akka xiyyaa kana yeroo tuqxanii inni ni banama jechuudha.
erga baname booddeetti egaa aappiin yoo ol bahee isa kana fakkaata jechuudha. Gubbaan irratti auto clicker kan jedhu kanaadha. Bifa sanaan erga ol baafattanii enable gootanii booda gubbaan irratti siruu bahee auto clicker jedhee isinii dhufa. Isa erga dhooftanii boodatti eeyyama isiniin jedhe san hundumaa kennaafii dhuftanii akkuma argitanii asirratti jechuudha enable godhuu qabdan jechuudha. Isa enable jedhu kana display ta'uu qaba jechuudha. Akkuma ilaaltan enable kan jedhu kana maal gootanii al tokko hin tuqaastan jechuudha. Isa erga tokko dhooftanii booddeetti bifa kanaan isinii fida jechuudha. Isa kana immoo bifa kan xuleeffattan jechuudha. Okay, erga akkas gootanii booda akkuma argitanii iddoo jalaa kana dhooftanii keessaa ni baatu. Iddoo jalaa kana dhooftanii keessaa baaftanii eessa deemna jechuudha. Amma gabaabumatti TikTok deemna jechuudha. Egaa laayivii isaa keessa erga seentanii boodatti jechuudha. Isa laayivii irra jiru sanatti erga seentanii boodatti laayivii sana al tokko seentanii taap gizum takka qofa dhooftan jechuudha. Giza takkatti fakkeenyaaf nama laayivii irra jiru al tokko nan dhaha. Warroota laayivii keessa jiran keessatti warroota laayivii jiran keessa al tokko yeroo dhahu fakkeenyaaf amma isheen kunniin fakkeenyaaf iyyoo jedha barsiisaa keenya irratti dhawuti. Isaan al tokko nan tuqaasa. Erga isaan irratti al tokko dhahee booda immoo akkuma argitanitti online irra jiran jechuudha. Isaanii taabii barbaadanii fakkeenyaaf laayivii yeroo jiranitti taap gochuun dirqama jechuudha. Kanaaf taap gochuudhaa fi ariitii dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf amma 100tti kaa'uu dandeessanii akkuma argitanii asirratti jechuudha. Isaan kana irratti seetingii tana maal gootanii al tokko tuqxan jechuudha. Seetingii sana al tokko tuqxanii booddee saffisa isaa dabaltan jechuudha. Yoo lakkoofsi gad xiqqaachaa deeme saffisni akka malee dabalaa deema jechuudha. Amma fakkeenyaaf 30 irraan kaa'adhee sila 30 irra kaa'adheef isin hanga 100 irra dhufa 50 irra ta'a. Ani 30 irraan kaawwadhee isin 30 irra godhattanii achi gadi gootanii maal gootanii save jedhu kana jechuudha. Save goona jechuudha. Akkuma argitan isa save kana godhannaa jechuudha. Yoo ilaaltan save kan jedhu kana al tokkoon tuqaastanii erga save gootanii boodatti amma nuti kan barbaannu maalidha? Taap kan godhan san al takka bichaa kam tuqxan jechuudha. Isa mallattoo kana tuqxan jechuudha. Isa mallattoo ka xiyyaa fakkaatu kan al takkatti tuqna jechuudha. Al takkatti amma kinuun bifa sanaan gad dhahee argaa jirtan taanaan jechuudha. Yoo argaa jiraattan akkuma argitaniif jechuudha isa taap godhu kana jechuudha. Isa akka malee ariitiidhaan dabala jechuudha. Akkuma gad xiqqeessitanii inni immoo saffisni isaa ariitiin isaa dabala isiniin jedha. Egaa kana fakkaata. YouTube jala seentanii seeraan yeroo ilaaltan irraa baruu dandeessan. Akkasuma immoo namoota birootiif illee sheer godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.